Bikilli aduu yoo dhabe hin guddatu ni daba. Jallinaan guddannaan sindiriiruu ni jaba. Keenyan diriiraan guddate taa'utu baajaba. Qaceelloon ganama dafaa dhaqqaba. Abdii boohoru si xaddii waaru dhaloota agarroo. Daa'imni xichu namuu foombichu biyyaa fagoo bara haa irra wal garroo. Biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo. Biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota OBN gaammee ijoollee qaqqacalee mul'atee garee nagaa fayyaadhaan namaa sa'an xiqqaa guddaan alaamanaan akkam jirtan kan sa'aatii kanatti hawwiidhaan eeydan qophii abdii baruuti qophicha wajjin kan isin faana turu amma hiraa amma nuri egaa arras daa'imni xichuun kunooti isaanii wajjin wal isin barsiiseetiin shaayachaa wajjin turraan qaxumura qophii teenyaatti faana turtii gaarii. Bikilli aduu yoo dhabe hin guddatu ni daba. Jallinaan guddannaan sindiriiruu ni jaba. Keenyan diriiraan guddate taa'utu baajaba. Qaceelloon ganama dafaa dhaqqaba. Baga nagaan dhuftan. Eenyu maqaan kee natti? Naafiyaati. Naafiyaadoo? Naafiyaat eenyuti? Isheetu. Isheetu noo? Taaddasaa. Taaddasaa noo? Taqbee. Atis natti? Maqaan koo Isaaq Illikuu jedhama. Isaaq? Illikuu. Illikuu noo? Abbabaa. Abbabaa noo? Baqqalaa. Tole. Ati eessaa dhufte? Eessaa dhufte? Asuma. Adaa uummatan? Eessa dhalatte garuu? Boqojjii. Boqojjii dhalatte? Hayyee. Anis asuma ni dhufe. Asii dhufte? Ganda diraartu tulluu dhalatte ati? Ganda diraartu tulluu? Ganda keessanii? Akkasii? Hayyee baay'ee gaariidha. Eessa barattame ati? Animo. Seenaa yeroo san lakkoofsa lama. Atoo? Andee seenaa yeroo san lakkoofsa lama baradha. Tole. Kutaa meeqaffaa barattu? Lammaffaa. Lammaffaa. Isin lachuu? Kutaa lammaffaa. Kutaa lama keessatti maal fa'aa baratame? Afaan Oromoo, Ingiliffa, saayinsii naannoo, ispoortii, ogaartii. Hayyee ogaartii waan akkamiiti? Ogaartii jechuun kennu kalaqa. Hayyee saayinsiin naannoo waa'ee akkam isin barsiisa kutaa lamatti? Waa'ee qulqullina naannoo fi qulqullina dhuunfaa. Fayyaa baay'ee gaariidha. Tole. Meeqaffaa baate kutaa lama keessaa? Lammaffaa keessaa tokkoffaan ba'e. Tokkoffaa baate. Tokkoffaan tungaa yoo namni baay'ina kutaa sanii jiru nama 50 ta'es nama 10 ta'es san keessaa qabxii irra olaantu yoo fidde tokkoffuma baate. Yoo 80 fiddee namni 80 ol fidu jiraachuu baates tokkoffuma. Yoo 99 fiddee namni ol fidu jiraachuu baates tokkoffuma. 99 tuqaa 9 99 tuqaa 8 99 tuqaa 7 yoo fidan jarri sadeenu tokko lama sadii taa'ame akkasuma. Mi'aati meeqaan fiddeeti tokkoffaa baate? Ani 99 tuqaa hin qabu tokkoffaa ba'e. Ati yoome? Ani 98 tuqaa 3 fiduun sadaffaa ba'e. 98 tuqaa 3. Baay'ee gaariidha. Garuu iccitiin milkaa'ina keessanii akkaataan isin itti tokkoffaa baatan? Karoora baafannee qayyabachuu jechuudha. Fakkeenyaaf karoora keessan keessa maal fa'aa jira? Afaan Oromoo, saayinsii naannoo, Ingilish, herreega. Hayyee guyyaan boqonnaadhaa guyyaa kam? Sanbataaf dilbata. Karoora keessanii jira? Tole. Cidduudhaan ammas haasoo bareedaa kana haasoo jira. Eenyuun walaloo irra nu naqame? Tole achiin asii eegalamee itti qicaddaa. Maqaan koo Isaaq Illikuu jedhama. Kanan baradhu kutaa lammaffaa baadha. Kan isinii dhiyeessu walaloodha. Walaloon kiyyaas barumsa. Yaa barumsa, yaa barumsa, yaa madda beekumsaa waa'ee faayidaa kee maqaa isaan ibsa. Inni tokkoffaan
sammuu namaa cimsaa beekumsa qabeenyaa kan hunda keenyaa kan moofee shamne kan bu'ee hin cabne kanattu nu sinnatamne innis barumsa waan argeeffatee guddaa galtuma. Baay'ee gaariidha. Haamileen kanneen ta'uu gara. Faaya kana kan nuti faaya atoome ta'ee akkam jette. Walaloo mata dureen kiyyaalee afaan Oromoo. Yaa afaan Oromoo afaan saba guddaa jennee qabna qubee guddaati kan nuti siraan ati qabdu muda waan naggeeffatanii guddaadha ta'u. Hayyee gaafii jalqabaa eenyuun gaafadha? Eenyuun gaafadhame? Ana gaafadhu. Sin gaafadha? Lakkisaa gaafadha. Eeshi gaafadhus. Safuu jechuun maali sin gaafadha? Safuu jechuun waan safuu ta'e. No. Haya ati irra deemee. Waan sirrii ta'e. Waan sirrii ta'e. Safuun akkaataa ittiin bulmaata hawaasaa keessatti waan qaanfatamu jira jechuudha. Wanni qaanfatamu suni safuudha. Yoo qaanii san dhiifte jechuudha safuu san cabsite jechuudha si galtee. Amma fakkeenyaaf karaarra fincaanuun aadu maleedha. Kanaafuu safuu cabee beekni? Haa daa'imni guddaa kabajuun aadaadha. Kabajuu dhabuun Aadaa maleedha. Gaafas maal taate jechuudha. Safuu cabsite jechuudha. Wantoonni safuu cabsan jedhanii silaas gaafatanii amma maal jettaniiti? Wantoonni safuu cabsan yoo waan sirrii gochuu dhiiste safuu cabsite. Haya. Naaf yaadate akkam jettame amma yoo akkas jedhanii si gaafatan? Yoo uffata ofirraa gatte akka onnaaf safuu cabsite. safuu cabsite. Haya. Tole. Waa sadii ibsitu amma. Waa shangoo namoo sadii. Sadii. Tole. Sadeen keessaa. Haqummaa jechuun maali? Dhugaa dubbachuu. Dhugaa dubbachuu. Haya. Sirrummaa jechuun. Sirrummaa jechuun namoota hundaa ija wal fakkaatan ilaaluu jechuudha. Loogii fi oogii tokko malee ija wal fakkaatan ilaalu. Mee harka kannaa. Walitti dhufeenyi akka jiraatuuf namoonni maal gochuu qabu? Kinu wal hubachuu. Wal hubachuu. Wal gargaaruu. Wal gargaaruu. Maal irratti? Gaddaa fi gammachuu irratti hiriyoonnis ta'ee hawaasni akkaataa walitti dhiyeenya isaaniitiin walitti dhufu. Yoo gammachuun jiraattis guyyaa gammachuudha akka humna isaaniitti hanga danda'aniin gochuu wajjin qooddatu. Yoo gaddatees hanga humna isaaniitti gaddicha wajjin qooddatu. Yoo rakkooleen adda addaa dhuftees maal godhu jechuudha? Wal gargaaruu jechuudha. Ati ogguu irraanfattee isaa naaf yaade akkamiin yaadatta? Rukutee. Rukutee ni yaadadha. Mee nu garsiisa akkatti yaadattu sana. Allah! Abaan qofa malchiiftan hin qofallee takkaa istiidiyootti ol sagalee ol kaase sinna qofa malchiise yaa. Atoo? Ani akkana jedha. Mee kam jette? Akkana jedhee yaadadha. Ni yaadatta. Takkaa garuu waa irraanfattee asoo qormaata irra jirtu akkasii yaadattee beektaa? Maali mee gaafin akkasitti sitti ulfaateeti yaadatte sana? Maal ture? Yaadadhu garuu guyyaa tokko tokko akkasitti yaadee nan beeka. Akkasii yaaddee ni beekta. Yeroo baay'ee waan irraanfattaa? Guyyaa tokko tokko ni yaadadha. Gaaf tokko tokko immoo gizeen yaadadhe na gofalchiise. Daa'imni waa irraanfachuun geenyeeti. Qacab akka laaqqalamaa kanaatti waa hunda qab gootee qabatti hin irraanfatin. Ati immoo irraanfachuun geenye maaliif akkasi qabalta? Murtee ajaa'ibaa irra murteessite akkas hin godhini garuu ni yaadatta tole. Dhangaalee Oromoon qabu maal fa'aa jirame? Kinnoo, marqaa, marqaa, caccabsaa, cororsaa. Hittee bara. Hin hambiftuu miti qollee ta'u. Tole. Maqsuura lameen kana natti himtan. Qallatus abbuma warraatu dinqata. Dinqa rafaa jaan. Waanuu dinqa ta'aa jaan. Irraan si deebi'atii hima. Qallatus
Abbuma warraatu dinqa ta'a. Abbaa warraatu mana keessatti kabaja qabaa jechuudha. Kabaja guddaa qaba. Kabaja guddaa qaba. Haya. Biqilli aduu yoo dhabe hin guddatu ni daba. Jallinaan guddannaan sindiriiruu ni jaba. Keenyan diriiraan guddate taa'utu baajaba. Qaceelloon ganama dafaa dhaqqaba. Mee takkuma qofli kaa warreen si daawwachuu jiran kun qofla haasi takka. Kolfeen beeku natti fakkaata. Inni moo mee arra laallaa mee irra qofli. Qofallee waa. Da kalaja inko. Anu isarraan qoflaa mi jechuu jetti daa'imni xiqqoon takka mana teessee. Akkamitti hanqana qofla inni jetti bar. Isarraan qoflaa anu. Silaa inni qoflee fa'aa ajaa'iba godha garuu. Lafa kanarratti wanti kabajamuu qabu. Maal fa'aadhaan jedhe. Lafa kanarratti waan kabajamuu qabu. Kenna. Manguddoo. Dubartii. Qaalluu. Waaqa. Hangafa. Hangafa. Hollaa. Hollaa. Baay'ee gaariidha. Mee namni sirna gadaa Oromoo keessatti wantoota waayyuu jedhamuudhaan beekaman maal fa'aadha? Dubartiin wayyuudha. Dubartiin wayyuudha. Qaalluu wayyuudha. Manguddoo wayyuudha. Ayyee. Lafti wayyuudha. Ayyee. Dubartiinis wayyuudha. Eenyutu akka isin barsiise garuu? Eenyu akka isin Barsiisaa gadaa. Garuu waan ajaa'ibaa takka naa deebisuu jirtan garuu ittiin harkaan hamileen isin kana. Isin keessumaa kana. Sirna gadaa keessatti abbaan gadaa hojiin isaa maali? Abbaan gadaa sirna gadaa eebbisaa. Ayyee. Sirna gadaa tumsaa. Gadaa bulcha. Gadaa bulchaa. Eebbiseeti magarsaa abaareellee ni dabarsa. Kabiraa. Kabiraa. Ati abbaa duulaa naa himi. Abbaan duulaa sirna gadaa keessatti hojiin isaa maali? Abbaa duulaa. Abbaan duulaa. Abbaan duulaa. Inni nu abbaa duulaati. Akkuma maqaa isaa irraa hawwattu gaheen isaa maal si fakkaata? Gaheen isaa? Haya deebii tana ansiin deebisu deebiteeti gaafatte barsiisaa fa'i. Mee naaf yaati ammaan tanaa 99 fidee tokkoffaa bee barnoota isaatiin cimaadha. Gara fuula duraatti yoo cimina kanaa yoo itti milkaa'e maal ta'uu jaalata? Injiinara. Injiinara. Hayyee injiinarri kun hedduu jira baay'ee jira. Ati injiinararraa kam ta'uu jaalatta? Injiinara maaliiti? Injiinara mana ijaaru. Mana ijaaru. Baay'ee gaariidha. Mee ati hoo? Paayilantiin ta'uu barbaada. Paayileetii. Paayileetii jechuun maal jechuudha? Kan xiyyaara oofu. Kan xiyyaara oofu. Tole xiyyaara nama meeqaan oofan? Xiyyaara tokko. Xiyyaara tokko nama meeqaan oofan? Lama. Moo tokko. Lama. Lama. Kush lameen kana beekuun keetuu ni ga'a. Sadarkaa kanatti xiyyaara tokko nama lamaan akka oofan beekuun keetuu gayaadha. Tole achi ga'uudhaaf maal godhuu qabda? Maal godhuu qabda achi ga'uudhaaf? Qochuu yookiin qayyabachuu. Karooraan baafattee qayyabachuu. Baafadhee qayyabachuu. Haya injiinarri hoo injiinarummaa isaa san mirkaneeffatee bira ga'ee of tajaajilee biyya tana tajaajiluudhaaf maal godhuu qaba? Qo'achuu. Qo'achuu. Yookaan qayyabachuu. Dubbisuu. Qayyabachuu dubbisuu. Karooraan qayyabachuu. Waan isin jettan tana hundaa'u milkeessuudhaaf maaltu murteessaadha? Qayyabachuu. Qayyabachuudhaaf murteessaan maali? Qayyabachuuf barumsa. Barumsuma sanuu wanni murteessaa yeroo qabdu sana. Yeroo amma jirtu sana iyyuu hin baran. Eega guddattee akka qiyya kana fa'aa taate. Kana asii injiinara ta'uudhaaf akkam? Ijoollee xixiqqoo tanaatu baratee maaltu murteessaa jechuudha? Yeroo amma qabdu tanatti
fayyadamta ammaa sinqisaastu urmitee daa'imummaa tana waan fixuu qabdu hunda ni fixxa. Ariiteetis ni qabda ceeteetis duraanii baata injiinara jettus ni taata ooftuu xiyyaaraa tayyattillee in taata samiirra akkasitti. Gartee milkaa'inni keessan hundinuu haa dhugoomu yeroo amma qabdan tanatti seeraan yoo fayyadamtan ni milkooytu akkuma amma karooraan jettan san. Waan biraa maaltu si hafe mi'aan xumuruuf hin deema. Akka keenyaatti qayyabatanii as bira gahuu hin danda'u. Akka keessanitti qayyabatanii as bira gahuu ni danda'u. Tole ati barnoota qayyabachaa altu kana keessa hasii galuu didee akka malee si jeeqee kamtu jira. Takittiu. Ha? Waa takka hin jirane? Hin jira. Hunduu nama galu. Hundinuu namaa gala. Haya atis wanni si jeeqee hin jirtu. Hin jiru. Ijoollee tokkoffaan baane fakkeenyaaf kilaasii keessa yookaan daree keessan keessa nama meeqaa wajji barattu? Nama 52. 52 maame? Namni 52ffaa bee hin jiru? Hin jiru 46 qofa malee. 46 qabee jira? Kaan immoo ni yaaye kaan namni kun nama kaantu hin jiru? Nama takkitti hin baane hin jiru. 46 bee sun ni jira? Atuu lammaffaa baate sun maaliif 46 bee? Inni waan ashaangulliitii jala taa'uuf Ayyee. waan barsiisaa naggeeffanneef gisee waan barsiisaan jedhu waan hin dhageenyeef maatiinis yeroo gorsu kan hin dhageenyeef isaan. Waan Gara fuula duraatti kun gorsa guddaadha. Akkasii mee? Mee waan itti dabaltu qabdaan isaa mee dabali absii afaan ittiin qabee. waan karooraan hin qayyabanneef waan bersaan kan jedhu kan waan hin dhageenyeef akkasii. Baay'ee gaariidha. Teeknooloojiin ammaa tun akkuma bu'aas qabdu miidhaas ni qabdi. Yeroodha wanni siin jeef yeroo ati fayyadamtu waan harka caalu yoo achitti dabarsite sisni miti. Garuu hanqa jiru. Karooraan akkasitti hanqa fayyadamuu qabdu yoo fayyadamte baay'ee bu'a qabeessa taatee fayyadamta. Biqilli aduu yoo dhabe hin guddatu ni daba. Jallinaan guddannaan sindiriiruun ijaba. Keenyan diriiraan guddate taa'utu baajaba. Qaceelloon ganama dafaa dhaqqaba. Kan daawwachaa turtan qophii abdii boruuti. Qophiin abdii boruu bashannansiiftuu fi barsiiftuu ergaalee garaagaraa daa'imni jechuun tun akkamitti akka milkaa'anii fi ammallee mana manatti hawaasni daa'imman gaafilee kallattii garaagaraatiin gaafanne keessatti cuunfaa ajaa'ibaa argattan jennee abdannaa torban immoo qabiyyee biraatiin walitti deebinaa arra waan hin qopheeffadhe xumureetiin jira. Qophiileen OBN gamme ammas itti fufu ogeeyyiin istiidiyoo teenya marti nafaana jiranii akkanatti naafi isin wal biraan ga'uudhaaf dadhabbii isaaniitiif galatoomaa jechaan isin hanqa ammaatti nu yola teessanii hanqa ammaatti nu hordofaa waan nu daawwattaniif isinillee galata qabdu. Torbaan walitti deebinaa turtii gaarii. Biqilli aduu yoo dhabe hin guddatu ni daba. Jallinaan guddannaan sindiriiruun ijaba. Keenyan diriiraan guddate taa'utu baajaba. Qaceelloon ganama dafaa dhaqqaba. Abdii booruu si xaddii waaru dhaloota qarroo. Daa'imni xiqqoo namuufoo michuu biyyaa fagoo bara haa irra wal garroo. Biyya abdiin tolte hanqaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo. Biyya abdiin tolte hanqaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo.